السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرجرتو أمتك أشتي أكم جرتني نجا جرتني فيا كيسني الحمد لله أنس نجا جرجلة ربي هرأس فيديو براق أبني ولد بني جرا الحمد لله. فيديو كنس أكن كبدين دي بوكان نقول لجافي كيسني وروني واي مجا قليس سجد إسي سنجلت كومنتي واي بريسات جرتني كومنتي سنجلت وانت سنبريستان غافي سنغافتان سنيف دي بسايدين في توكو أكا سماس كوروني لكوبسا أكاونتي أبا وكان ماتيدا لكوبسا ماتيدا نمتاسي يتنس اسني متاسا كنو أكو من دقالت تارجتان كوني أكاونتي كون أكاونتي أبا مجاتي أكاونتي بانكي تيجورا akkasumas tambileetii irrattillee seensa irrattillee akkuma argita akkaawuntii abbaati jechuudha kan irra qarqaruu dandeessanii warroonni gara gruupii jira warroonni gareetti dabalamuu barbaadanii viidiyoo kaleessa irrattillee koomentii jalqabaa irratti viidiyoo kaleessa jedha ogaseentan koomentii jalqabaa irratti liinkii kaappiin godhee jira liinkii gruupii gareedhaa hidhame piin godhee jira isarraa tuxxani gareetti fideesin dabala jechuudha. Adallee viidiyoo kana jalallee sinifin kaaya liinkii sinifin kaaya jechuudha liinkii gruupiidha gruupii qarqaarsaaf dhaabbate mucaasanii qarqaaruudhaaf dhaabbate hawaasappii irraan hidhame jechuudha liinkii fideetiin piin isiniif godha viidiyoo kana akkuma jala gaseentanii koomentii jalqabaa irratti liinkii an kaawusan yoo irra gattuxanii fidee gareetti isin dabalaa jechuudha. Obboleewwan kiyya biraa dhaabbannu warroonni dhuftanii kaleessa jechuudha dhuftanii keessaanis nagaafattanii warroonni dhuftanii kaleessa keessaanis nagaafattanii ni qarqarraa jettanii itti nu dabali jettanii warroonni itti dabalamtanillee jirtanii dhuftanii itti dabalamtanii akkasumas warroonni itti nu dabali jettanis itti isin dabala liinkii salphamatti koomentii viidiyoo kanaa jalqabarra yoo gadi tuxxanii koomentii viidiyoo kanaa irra jalqabarra piin godha isinii piin godha akka gadi hin banne hin allagee irra raasa jechuudha piinii wonna liinkiidha kan gruupiidha jechuudha liinkii an kaawusan irra yoo gadi tuxxan daaretti gara fidee gareetti garee gargaarsaatitti isin dabala akkaawuntii baankii abbaa mucaallee asirrallee isinii kaaya kan barbaadan garee dabalamtanii achi keessatti illee yaada jiru dhageeffachuu dandeessanii yaada maatii irraallee achi keessatti waan jiru hundaa hubachuu dandeessanii lakkii sanii miti akkaawuntii irratti illee galchina hojjetta warroonni galchitanis osoo gareetiin nu dabalamtanii baay'ee bareeda akkaawuntii asirrallee isinii kaa garee irrallee jira fedhii keessan isinii maxxansaa asirratti illee jechuudha. Fudhattanii yeroo galchitan risiitii keessan ammoo garee keessaatti yoo deebistan baay'ee bareeda yaada inshallah rabbiin isin bira haa dhaabbatu rabbiin duniyaa keessan duniyaa barakaa isiniif haa godhu obboleewwan kiyya abbaan keenya kun akkuma dubbatanii jiranitti ilmi isaanii tokkollee kanaan duratti deemanii karaa sana keessatti rakkatanii waan qaba itti kutatanii hanga liqaa mallaqa namaatitti seenanii mucaasanii kan achi baasanidha. Baheen illee achi osoo bahee bakka cinqiisan keessaa yoo gammaatitti achi hin baane haa ta'u garuu harka cinqii yeroo san muddamsa yeroo san keessaa harka namaa hattu san keessaa bahee garuu inni illee achuma keessa jira ammaa fi sunuu osoo achi bahee duniyaan namaa sunuu osoo ofirraa hin kaffali abbaan kunillee ol ka'ee deemee jechuudha waan qalbii namaa cabsu sagalee abbaa yoo dhageessan rabbi fuula namaa afoosiin dhaabin wallahi abbaan kuni rakkatanii tarra abbaan keenya kun abbaa mucaasanii bichaamte abbaa keenya maraadha har'a rakkatanii malee namni guddaan akkasitti akka otteetti lafee otte rakkatteetittiin jedhe yeroo nyaadhu gadi nan taruu oli nan deebu rarra'ee na hafee wallahi hedduu yaasofni abbaadha baawaa keenya baay'ee wonne namaadha jechuudha namni rakkatu malee fuula namaa bahee dhaabatu waan isa cinqeedha dhugaadha isaanii miti isaanii dhalan miti hammam keessi keenya nu bade viidiyoo argine hammam garaan nu raafame dhugaa baay'ee namatti dhagahama yaa obboleewwan kiyya
wanna qabnu diqqoo hin tuffatina wanna qabdanii birrii kudhanii maan ta'in walirra yoo buute birriin kudhanii sun yoo walitti dhuftee jette rakkataa saniif qaawwawii cufti waan ta'eefi hin tuffatina wanna harkaa qabdaniin wanni humni keessan danda'een darbadhaafi warri waa darbachuu hin dandeenyes du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa du'aayi furtuu waa hundaati du'aayin ammoo furtuu waa hundaati maaltu beeka rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama du'aayi godhu kana keessaa ookaa du'aayi nama tokko qeebalee yookaan rabbiin hattuu kana garaa laaffisee fi mucaasan harka diinaa sanii baasuu danda'a waan ta'eef harka diinaa sanii baasuu danda'a waan ta'eef kanaafuyyuu obboleewwan kiyyaa bira haa dhaabbannu ka dandeessa waan qabda waan qabdanirraa waan namni keessan danda'e ka waan dhiixachuu hin dandeenye du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa abbaa keenya kana nuuf bira nu dhaabadhaa qalbii isaata cabde tanaa nuuf fayyisaa isiniin jechuun barbaada mucaan ammallee sagalee waraabame mee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buleyenki aske zana baza kale kuna kesa ma buta jirani guyarra fincana obasani kuno dullan saati rana tumani saati diglemi afur mana fincani keessatti na hidhanii na tumani buleyenko kale kuna barara aga guyyawi tatatti obrin galin si ajibna kale si sababa fanana jirani nadakkaba alman oromo sagalee mucaa waraabee jechuudha sagalee mucaati garee keessatti ergame garee keessatti dabalamuu dandeessanii garee ijoollee seenaa jirti ijoollee warroon dhuftanii asirraan seenaa jirtanii hedduu takkanuuf galatoomaadhaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaanna warroonni dabalamuu barbaadan gara gareetittis warroon ijoolleen dabalamuu barbaadanii koottaadhaa dabalamaa koottaanuuf dabalamaa qarqaaraa bilis obboleewwan kiyya nuuf qarqaaraa koottaa nu bira dhaabbadhaa waamicha abbaa keenyaa kana qeebalaa obboleewwan kiyya wallahi hedduu akkaan qalbiin nama cabdi baay'ee qalbiin nama cabdi kalee waan inni jedhee dhageessanii jirtan hamma wiixataatitti yoo malladhiin kan hin xumuramne taate kaleesin keessaa baasnaan jedhaniif mana ficcaaniitti ficcaana baasanii mana ficcaanii keessan natumaa jiranii jedhe video gaddaale argitaniirta video gaddaa rarraasaniitis mataa isaa gaggaragalchanii sibiilaan tuman qaama isaa jismii isaa duwwaa jechuudha akkuma argitanii turtassaniitti kanaaf obboleewwan kiyyaa xiqqoo hin jettanii hin tuffatina wanna qabdanii bira dhaabbadhaa kani waa harkaa hin qabnellee dhiixachuu hin dandeenyellee du'aayi nuuf godha akkuma amantaa keessaniitiin du'aayin bira dhaabbadhaa du'aayin bira haa dhaabbannu wanna qabnuun qarqarree wanta waa dhiixachuu dadhabne du'aayiidhaan bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaada kawaa kennuu hin dandeenyellee garagaree dabalamtanii du'aayiyyuu nu bira akka dhaabbattan waamicha isiniif dhiyeessina irran deebi'a ammallee warroonni liinkii lakkoofsa jettanii liinkii lakkoofsa nama tokko maxxasuu hin danda'u sila ta'ee fi liinkii gareedhaa seensa viidiyoo kanaa koomentii jalqaba viidiyoo kanaa jalatti kaleessallee maxxaseera viidiyoo kaleessaa jalatti seensa koomentii kanaa jalatti koomentii jalqabaa irratti liinkii gareedhaa fidee piin godha hin deemu liinkii rarraasa akka hin deemneefi koomentii barreessanillee akka gadi hin deemee fagaanne piin godha jechuudha. Liinkii anfannisu sanirra koomentii jalqabaa irra hoo seentanii liinkii anfannisu sanirra dhuftanii yoo gattuxan gara gareeti isin dabala. Garee hidhamee kinoo akkuma argitan sagalee mucaallee achi keessa ergamaa jira waraabamee mucaan erguu jechuudha. Akkuma dhagaa jirtan mucaa sagalee mucaa irraa dhageessan kanatti hamma wiixataatitti mallan ingalu taanaan kaleesi keessaa baasnaan jedhan fincaan obaasan mana fincaanii keessatti natumaa jiranii jedhe yaa obboleewwan kiyya baay'ee ulfaata akkan jedhaniitti akkan dhagahetti hattuu Amaaraa fi Suudaaniidha kan harka bu'ee jedhan
kan amma inni harka jiru dhalataa Suudaanii fi dhalataa Amaaraa jedhan. Wallahi baay'ee nama dhiba, baay'ee nama dhiba, baay'ee nama dhiba, baay'ee nama dhukkubsa. Rabbi nuuf haa laaffisu. Rabbiin cinqii kana gahe nuun haa jedhu. Rabbiin biyya keenyaaf nagaa nuuf haa kennu. Biyya teenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Garbummaan biyya keenya irra dagaagetu iyyuu qallaba diinaa nu godhaa jira. Mee du'aa biyya keenyaafis nagaa nuuf kadhaa. Yaa Rabbi biyya teenyaaf nagaa nuuf buusii kadhaa. Yaa Rabbi garbummaa tana gahee nurraa kaasii kadhaa. Yaa Rabbi baqattummaa tana yaa Rabbi nu gahee nu jedhii kadhaa. Asiin qallaba nyaachaa, asiin qallaba hattuu. Ijoolleen keenya hedduu dhumaa jira. Barka miidiyaa irratti as baasu caafii argaa jirra malee hedduu kan kalee keessaa yaafatanii darbaa jiran jira. Kalee mucaa kanaa yoo ba'e qarshii gaafatan kana dachaa akka gurguramu ni beektan. Kalee keessaa yaafataa achi darbaa kalatti gurgurataa jirti. Maali jennaan? Wanti kanaan doorsisanii fi kaleen isaa yoo baate dachaa qarshii mallaqa dachaa amma gaafatan 500 fi 50 birrii Itoophiyaati kan gaafatame mucaan kun amma jechuun kan barbaadamaa jiruufi. Kana keessatti kaleen isaa garuu yoo bahee kana dachaa akka bitu waan hin beekaniif kanaan kaleef doorsisan. Kaleedhaan doorsisaa jiran jechuudha. Inshallah Rabbiin isa haa baasu. Imimmaan abbaa sanii lafa hin bu'ini. Wallahi Rabbiin mucaa kana baasee qalbii abbaa sanii cabde. Qalbii baabaa kennaa kan cabde sani isaan haa deebisu. Wallahi abbaa baay'ee keessi koo na dhukkube. Gaafa isaan akkasitti dubbatanii akka lafee otti rakkatteetti rakkadhe mucaan kun ana malee haadhan qabu. Ani kun dadhabaadha jedhe. Idaa kan jalqaba bahee fuuyyuu liqeeffadhe narra jiraa. Naan mari'atee hin baane osoo naan mari'atee taa'aa jedha. Hin deeminaa jedha. Hin dhoogga. Marii kiyya ala baan jedha. Eeyyani dadhabne. Hin mari'atanii osoo mari'atanii abbaan ofii dhalee ofii eega dura fa'a mudannoo akkanaa qabaatan hin dhiisan. Haa ta'u garuu waan fedhii marabbiitu hundumtuuyyuu waan rabbiin fedhe deemii kana irra gahii deemii kana dhandhamii wannuma rabbiin isaaf fedhe. Haa ta'u garuu kun hundumtuu qormaataadha. Inshallah yoo rabbi fedhe abdii rabbiitiin ni baha jennee yaanna. Kanaaf obboleewwan kiyya mee bira haa dhaabbannu isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo isin irratti dheeressu warroonni gaafiin keessan gaafattaniif gaafiin keessan isiniif deebi'e jedhee yaada. Irra deebitanii warroonni gaafii waa'ee mubaarakiin hin beessistuu asiliin beessistuu warroota yuutuubara gurguddaan beessistuu jettanii yuutuubara gurguddaa keessaan dubbisaa jira. Keessaa viidiyoo kanallee sheer godheefii jira. Hamma ammaatiin namni naa deebisee hin jiru. Gaafachuun oolle asiliin na jalaan dubbanne mubaarak lakkoofsa isaan qabu. Ijoollee yuutuubara yamanii illee ijoollee baay'eedha keessaan ergeefii jira. FB isaanii keessaan dubbisee jira. Namni tokko haga ammaatiin namni na deebisee hin jiru. Yoo na deebisaniif garuu ni yaalaa jira. Akkasumas gaafii keessa inni biraa warroonni karaa tokkokiitii irratti hojjedhu yoo quuqama qabaatteedha. An tokkokii hin qabu yaa obboleewwan kiyya. An tokkokii hin qabu. Hin fayyadamu an tokkokii. Kanaaf warroonni barbaadaniif viidiyoo kana jechuudha. Gara gareetti dabalamtanii viidiyoo keessaanis soon barbaada akka warri lakkoofsa kiyya qabda warroonni tokkokii qabdanii keessaanis soon dubbista viidiyoo isiniif hin ergaa irratti hojjechuu hin dandeessan. Ani tokkokii qabu ani tokkokii fayyadamu obboleewwan kiyya. Kanaaf warroota yuutuubara gurguddaa yaalaan jira. Hamma ammaa namni na jalaa dubbata hin jiru. Inshallah yoo na jalaa dubbatanii ni yaalaa jira. Ammaaf garuu gara hundi kiyya danda'een anillee yoo tarii asirratti dubbadhee asirratti fidee sababa kanaan namni lamallee yoo kan fidee qarqaarsa kan sababa kanaan namni lamas dhufee yoo kan qarqaarta'e qarqaarsa jedhamti waan taateefi kanaaf obboleewwan kiyyaa viidiyoo isin irratti dheeressuu hin barbaadu. Warroonni gaafii biraa qabda wanti gaafii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii keessa hundaayyuu ni sakatta'a waan ta'eef koomentii sanduuqa koomentii jalatti yaada qabdanii fi qeequmsi jirullee naaf kaayaadha.
yoo isin itti balleesseef yoo isin jeeq yookaan yoo isin waan isin jibbisiisaa dalagaa jiraadhes lakkoon akkanarraa deebinaan jedhaadhaan agorsaa isin jechuun barbaada. Yoo isin itti balleesse jaaf qalbiirraa na hambisaadha. Inshallah viidiyoo biraatti hamma walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Anna dagalettiin argitanii kun akkaawuntii abbaati, akkaawuntii baankii kan abbaati. Akkasumas seensa taambileetii gubbaatti illee isiniif kaa'ee jira. Kinu akkaawuntii abbaa anna dagaletti argitan kana jechuudha. Kan baankiidha.